bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhuwaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqti hin jirre bareedummaan hin jiru jaamna. Bakka haqti hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaamna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaanis jira jedhee amanama. Bakka haqti jirtu tokkummaanis jira jedhee amanama. Kanaafuu tokkummaa kan argisiisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Bu'aa hojii kunuunsa qabeenya uumamaa baroottan darban irraa arganne itti fufsiisuuf baranas duulaan hojjechaa jirra jedhan qonnaan bultoonni godina Wallaggaa Bahaa aanaalee Bonayyaa Boshee fi Sibuu Siree. Aanaalee kanneenitti hojiin misooma sululaa guyyoota 60 turuu eegaleera. Warraaqaa Yoosef. Hojiiwwan misooma sululaa waggoottan darban gandoota aanaalee godina Wallagga Bahaa keessatti hojjetamaa turan qonnaan bultoonni bu'aa argatan irraatii ka'uudhaan bara kanas hojiiwwan misooma sululaadhaa bifa haaraadhaan lafa waliinii lafa gareedhaan qabanii fi lafa dhuunfaa irratti hojii misooma sululaa eegalanii akka jiranidha kan nun odeeffanne. Sululli kun baay'ee nu fayyadee kana dura goyyummaa keenyaan kun immoo wallaaluma keenyaanii lafa dachii keenya qofforree daagaa baafachuu dadhabne kunoota midhaan keenya nu gabbisee boqqolloo qaashaa arganne. Dur xaa'oo baay'ee nyaata barana mooxinnoo xaa'oo irraa gannu bu'ee marga qobaatti kunuunsinee horii keenya aannan mataan isaallee sa'a sana nyaachiftanii baay'ee nama gammachiisa. Hojiin sululaa namni keessa deemee ilaalee baay'ee xuruudha. Bishaan kaleessa lagan turre erga misooma sululaa jalqabne lagatti nu gabbatee jira. Burqaan kalee hin jirre ba'ee jira jechuudha. Lammaffaan immoo biyyeen kaleessa dhiqamee gara lagaatti misoomaan alatti badaa jiru maasii irratti argamee callaa gaarii argataa irraa jechuudha. Kana mi'eeffachuudhaanii hojii misooma sululaa hin hojjenna kan jedhu gandi nu mariisisee jennaanii fedhii keenyaan lafa kanatti argamne. Caasaa ganda haaraa gurmaa'e wajjiniin qindaa'uudhaan kan baroottan darban irra bifa adda ta'een kan isaan hojjechaa jiran. Istiraakcharoota gosa adda addaa karoorfannee jirra. Istiraakcharoota gosa adda addaa keessaa yeroo ammaa kan hojjetamaa jiru daagaa biyyeeti. Daagaa biyyee kana jalqabnee jirra. Kan isaan kan istiraakcharoota itti gubnee hojjechuuf qophiirra jirra. Bulchaan aanaa Bonayyaa Boshee obbo Bayyanaa Morodaa bara kana lafa misoomsuudhaaf daangeffame hundumaa irratti hirmaannaa hawaasaatiin misoomsuudhaaf hojjetamaa jiraachuu himani. Hojii qabeenya uumamaa kanarraa kan ka'e oomishaa fi oomishtummaan keenyallee kan dabalaa jiru ta'uusaa fi gandoota baadiyyaa 10 keessatti hektaara 5,000 adda baasnee kan jiru ta'uusaanii. Aanaa Sibuu Sireetti bu'aawwan hojii kunuunsa qabeenya uumamaa irraatii waggoottan darban argaman itti fufsiisuudhaaf sululoota adda baafaman 19 irratti hektaara 11,500 ol misoomsuudhaaf duulli hojii misooma sululaa eegalamu bulchaan aanaa Sibuu Siree obbo Cannaqaa Bulchaa kan himani. Inni hojjenna jennee kan qabanne akka aanaa keenyaatti 11,500 hektaara lakkoofsaan 19 irratti hin hojjenna jennee kan qabanne akka waliigalaatti aanaa kana keessatti bara kana hojii gurguddaa hin hojjenna jennee jechaadha. Bulchaan godina Wallagga Bahaa obbo Waggaarii Nagaraa hojii kunuunsa qabeenya uumamaa baroottan darban hojjetaman irraatiin hawaasni bu'aa argatee jijjiiramaa jira. Kan bara kanaas bifa addaatiin gandoota aanaalee godinichaa keessatti hojjetamuu eegalee jira jedhani. Uummanni keenya waggoottan darbanitti hojii hojjechaa ture irraa bu'aa isaa karaa guutuu ta'e hubateeti jira. Kanaafuunis gam tokkoon eessatti maal hojjennaa kan jedhu sulula adda baafachuudhaan godina keenya ganda hunda keessatti hojiin hojjetameera. Hooggantuun biiroo paabliik sarvizii fi misooma qabeenya namaa Oromiyaa adde Kookabeedidha. Nageenya waaraa aanaalee godinichaa keessatti mirkanaa'ee jiruun hawaasni hojii misoomaa fayyadamummaa isaa mirkaneessuun hojjechaa jiraachuu akka argan dubbatani. Deeggarsa hordofii taasisneen waan adda baafanne jijjiiramni dhufaa kan agarsiisu gandi kun ganda addaati. Amma aanaa kana keessatti gandi 12 hojii misoomaa keessa jiraachuusaa nageenya isaa amansiisaa ta'ee waareessuusaa mallattoo kan ta'ee jiru hojii misooma sululaa jalqabsiisa ta'aa jiru. In argitu uummanni garmalee yaa'ee hojii gurguddaa hojjechaa jira. Kun immoo bu'uura nageenyaa fi bu'aa nageenyaatis jedheen ergaa dabarsuu barbaada. Afaan Oromoo ukkaamamus raayyaadhaa hanga warra qaalluutti aadaa uffataa fi eenyummaa cimsinee qabachuu keenyaan badiirraa dandamannee har'a geenye jedhan manguddoonni Oromoo Walloo. Hacuuccaa fi dabni siyaasaa eenyummaa godina saba Oromoo Walloo irra jiru ulfaataa akka ta'e siman. Abdurrazaaq Muhammad.
Oromoon dur sirna dhugeeffannaa fi waaqeffannaa isaa irratti hundaa'ee maqaa lafaa fi lagaa moggaasa. Moggaasni maqaa Oromoo biratti hariiroo uumaa fi uumamaa irratti kan hundaa'u yoo ta'u, aadaa fi seenaa uummata naannoo sanaa kan mul'isu ta'uu hayyoota seenaatti hima. Waggaa 200 dura sirnoonni wayita san biyya geggeessaa turan eenyummaa Oromoo Walloo dhabamsiisuuf duula jalqabnaan Oromoon Walloo lafaa fi laga isaa maqaa Oromootiin moggaasee dhaloota ammaaf seenaa ol kaa'ee darbuu manguddoonni ni dubbatu. Afaan isaanii kabadaa jiru. Namni immoo eenyummaa isaanii balleessaa jiru akka dhufaa jiru waan beekaniif dachii Walloo jedhamtan irratti barreeffama eenyummaa isaanii barreessaniiti darban. Gandi isaanii, ooyiruun isaanii, bishaan isaanii ቀበሌዎችንና ጎጦችን የምታስታውሳቸው ስማቸውን በኦሮምኛ የሚጠራ ጨቅሌ ውላጋ fakkeenyaaf lafaa fi laga warra baabboo yoo fudhan maqaan isaanii har'ayyuu afaan Oromootiin waamama. Isaan keessaa Ciqilee, Ulaagaa, Imaama, Haroyyee, Qilxuu, Ganda Mukaa, Doddotaa, Harabaate, Odaa fi kanneen biroos jiru. Dachii Walloo kana yoo qoratte hunduu barreeffama afaan Oromootiin barraa'eera. Gootonni keenya silaa suni tikfatanii armaan nu bakka ciniinnannee afaan ishii tana nuyi asiin gahannetti haalli jijjiiramni dhufee ያው ቋንቋው እየደከመ ሄደ እንጂ ቋንቋው አለ ነበር። አፋንች ላፈታ ዴሙስ አመስኒ ጅራ አኒስ ረገው ባ አባንኮስ አቀበባት ኦሮሞን ጅራቹ ለፈቱስ ቲማ ፈከኛፍ ወረ ሂመኑ መጋላ መንደረ አምቦ eenyummaa balleessuuf yaalii godhameen godina saba Oromoo Walloo kamseen ala guutuu Walloo keessatti afaan Oromoo jijjiiramus raayyaa hanga warra qaallutti aadaa uffataa cimsinee qabachuu keennan badirraa dandamannee jedhan. Haala kanaan Oromoon Walloo afaan Amaaraa dubbatus aadaa fi eenyummaa isaa tikfatee yoonaan ga'us kaasum. Uffanni warri baatee uffatu takka warri himanoo keessatti agartaa. Kan warri baabboo uffatu warra dawwee keessatti agartaa. Uffata aadaa keenyaatii fi ittiin eenyummaa keenya ittiin mul'isuun san kana kanaan uummanni keenya hamma ammaa kana aadaa ofiisan hin dhiisne ciniinnatee as hin ga'ee jira. ማንን እክድ ያለሁ አባቴ ኦሮሞ ሲያወራ እኔ አማርኛ ስለሆነ አባቴን እክድ ያለሁ። Kanaaf uummanni Walloo kan afaan Oromoo dubbatu kan afaan Amaaraa dubbatu aadaasaa amantiisaa eenyummaasaa tikfatee arma gaheera. Kanaaf ammoo seenaa kaakilee abaabilee isaanii fi ofii fi umriin isaanii dhaqqabe ka'umsa godhachuun seenaa qabatamaa Oromoo Walloo akkas jechuun dubbatu. Ati waan isii fi miliqxu lawwate malee barii keenya biyyi Walloo guutumti achitti hafanii afaan lawwatanii malee isaan jedhu warra heebanoo jira warra iluu jira wacaalee jira. Mootummaan Hayila Sillaasee imaammata aadaa fi afaan balleessuuf qabatu jirra oolchuuf gaafa ka'u dura dhaabbannee lubbuu kumaa kitilaa itti gabbarreen aadaa fi afaan badii fi qarqara ga'e oolfannee jedhan. Mootummaa Addawaawii keessas wareegama qaalii kaffalaniin eenyummaa ofii tikfachuu himan qabsoo jaaraa lakkoofseen bu'aa amma argame kanatti gammadus ibsu. Dabana Hayila Sillaasee irraa kaasnee duulatu jira. Duulli sun duba warra baabbootii ka'ee malakkaa arrabbaateessaa jedha odichi ammas jira. Duulli sun hamma kamisee caffaalleen dhufa akkanaan gaafa gadi ka'e isa warra waayyuutii dhufe asumatti addaraa jedha. Yeroo wayyaanee keessatti jechuudha. Aarsaa kaffallee asiin ga'in jira garuu qabsoo yeroo san achis halkan guyyaa achi dhamaan san inni garii biyyaatti bahee inni garii itti du'e inni garii yeroo baay'ee hidhame. Abboonni keenya akaakayyoonni keenya baay'ee wareegaman kana irratti achumarraa kaasee wal qabachuun ilmaan Oromoo hammum ammaa wanni takka wanu dhibe bu'eetii waa takka sirreessee gala. Wanni yeroo san itti yaadaa ture ciisnee kaanee kaayannee kaayyoo kaayenne sana alhamdulillahi rabbil alamin galma gahee jira jedheetiin abdadha. Kophee afaan Oromoo quuqamtoonni muraasni dhoksaan mana amantiitti barsiisaa turaniin lafaa dhufan afaan Oromoo baratee roorroo alagaan bitaa mirgaa itti aggaamame utubee qabee jedhan. Hajoolleen keenya barattee sadarkaa of beeku sadarkaa biyya isaanii firii baay'ee fireeffannee jirra. Har'a Walloo akka bara 40 akka har'aati miti bara 30 akka har'aati miti. Ni har'a hiree guddaa argannee qaqqabneera. Mootummaa jijjiirama boodaas jijjiirama argame tikfachaa daba siyaasaa fi gaaffii eenyummaa Oromoo Walloo xumura gochuuf qabsoo eegalan cimsaa jiraachuu siman. Hajoolleen ammaa faana keenya dura deemanii qabsoo qabbanaayaadha. Iduun fiigin jaarsolii takattaranii manguddoota takattaranii qabsoo qabbanaadhaan wajjin yoo adeeman bakka ga'e jennee jira. Walloo eenyummaan isaadhaa kan mirkanaa'uu fi kan xumuramuu fi qabsoo irraa dhaabbatee gara misoomaa kan gargalu
yoo ofiin of bulcheedha ofiin of bulchuu barbaada. ፖለቲካው የተለያየ አሻጥር ተሰርቶ ነበረ። ደሴ ሄደው siyaasni ture shira baay'ee qaba. Fakkeenyaaf asuma ollaatti garbaa fi dagaanitti waan ta'e kaasuu ni danda'ama. Namni akka wal hin beekne wal wajjin hin hiriirre godhamaa ture. ማህበረሰብ በተለያዩ ነገሮች ተወርቷል፣ በማንነቱ ተወርቷል። Shiraa fi daba siyaasan firiin eenyummaa godina saba Oromoo Walloo irratti argame guutuu Oromoo Walloo irratti akka milkaa'uuf furmaata siyaasaa dhaabbata argachuuf qabsoo karaa nagaa finiinsaa jiraachuu manguddootaa fi qorattoonni seenaa Oromoo Walloo himaniiru. አሁን የወሎ ህዝብ አሁን እንኳ ውስጥ ለውስጥ Dararaa fi dhiibbaa nurra gahaa jiru qolachuuf guutuu Walloo keessatti furmaata dhaabbataaf tokkummaa cimsaa jiru. ጫፍ እስከ ቦረና ጫፍ Wallo akka wallootti Amaara dubbatee Oromoo dubbatee Affaar dubbatee Orgobbaa dubbatee osoo hin jedhin akka ilmaan wallootti hariiroo takkaan wal jala hiriiranii waa'ee walloo irratti wal marichaa jiranii fuuldura insha Allah rabbiin jedhe inuma mul'ata ta'a.